Viidiyoo kana irratti akkaataa Grammarly Microsoft Word irratti add goonee wayita barreeffama garaa barreessinutti dogongora Grammaraa akkasumas dogongora qubee nu mudachuu danda'an akkaataa itti fix goonu yookaanis akkaataa itti sirreessuu dandeenyu waliin ilaallaa. Akka xumura viidiyoo kanaatti nu waliin tura. Egaan Grammarly'n asistaantii barreeffamaa yoo ta'u, barreeffama keenya keessa dogongora Grammaraa akkasumas spelling error yookaanis dogongora qubee check nu gochuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Internet browserii qabdan tokko irratti extensionii isaa add godhachuudhaan wayita emailii nama barreessitan akkasumas wayita social media garaa irratti afaan Ingiliffaatiin nama waliin dubbannu dogongora barreeffama keenya keessa jiru nuuf sirreessuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Grammarly'n kuni freedhaanis akkasumas ammoo paididhaan kan jiru yeroo ta'u, free'n isaa fiicharii babbareedaa qaba waan ta'eedhaaf free fayyadamnee wantoota hedduu tokko irraa argachuu dandeenya. Egaa gabaabaadhumatti viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu wayita teesisii riisarchii akkasumas ammoo piroojeektiiwwan garaa hojjennutti dokumenteeshinii qopheessina. Ispeeshaalii barattoota yoo taatan dhimmi kun hedduu tokko isin ilaallata. Wayita jarreen kana hojjennutti egaa barreeffama dokumenteeshinii nuti qopheessinu keessa dogongorri Grammaraa akkasumas dogongorri spellingii jiraachuu danda'a. So wanta kana akkamittiin haala salphaadhaan Grammarly fayyadamnee sirreessuu akka dandeenyu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Egaan Microsoft Word irratti Grammarly kana add godhachuudhaaf internet browserii qabdan tokko jalqaba irratti ni bantu. Amma fakkeenyaaf Google Chrome baneen jira. Itti aansuudhaan irra keessoo kanatti taabii haaraa tokko banuudhaan bakka sarchii yookaanis bakka URL irratti barraa'u kana irratti Grammarly jennee barreessuun sarchi goona. Itti aansuudhaan kan jalqaba irratti nuuf dhufe Grammarly Free Online Writing Assistant kan jedhu kana irratti kilikii gochuudhaan ni banna. Wayita gara fuula kanaatti nu fidu gara xumuraa irra ni adeemna. Gara xumuraa irra deemuudhaan Grammarly for Microsoft Office kan jedhu as bira arganna. Si'a tokko isa irratti kilikii gochuudhaan gara fuula itti aanutti dabarra. Fuula itti aanu irratti maal nuun jedha? Get the add-in nuun jechaa jira. Add-in kana Word irratti add goona jechuudha. It is free bilisa waan ta'eef si'a tokko irratti kilikii gochuudhaan download goona jalqaba irratti. Akkuma agartan downloadingii na gaafachaa jira. Start download jedheen download gochaan jira jechuudha. Downloadingiin isaa wayita dhumee jedhu open jechuudhaan wanta download goone kana install goona jechuudha. Itti aansuudhaan get start jennaani. Grammarly for Word Microsoft Wordidhaaf barbaanna waan ta'eef kan jalqabaa kana qofa tikii gochuudhaan yookaanis filachuudhaan install jennaan. Okay jennaani finish jechuudhaan xumurra. Egaa Grammarly'n kun run ta'uudhaan yookaanis hojii jalqabuu isaatiin duratti Microsoft Word kanaan dura banamee jiru cufaatii yookaanis irra deebiidhaan restart godhaatii banaan jechaa jira. Anas biratti faayilaan banee jirutu jira. Kana cufee irra deebiidhaan hin bana. Mee faayila kana haa bannu. Kun akkuma agartan barreeffama kana keessa dogongorri Grammaraa yookaanis dogongorri spellingii akka jiruuf hin jirre cheekii goona. Akkuma agartan kun irra keessoo kana Grammarly'n kallattiidhaan as biratti add nuuf ta'ee yookiin nuuf galeetii jira. So open Grammarly jechuudhaan itti fayyadamuu jalqabna jechuudha. Wayita open Grammarly jennuuni irra keessoo kana irratti haala kanaan nuuf dhufa. So itti fayyadamuu hin jalqabin duratti garuu akkaawuntii qabaachuu qabna. Akkaawuntii Grammarly kana gochuudhaafis as bira login kan jedhu arganna. Isa irratti si'a tokko kilikii gochuudhaan akkaawuntii Grammarly bananna. Hin qabnu taanaan akkaawuntii Grammarly as biratti I don't have an account kan jedhu kana irratti kilikii goonee akkaawuntii haaraa bananna yookaanis ammoo sign in with Google kan jedhu kana fayyadamuudhaan akkaawuntii Google keenyaatiin login gochuu dandeenya. Imeelii immoo kan biraa qabna taanaan kan ittiin bananne imeelii keenya
imeelii keenya fayyadamuudhaan bakka kana irratti loogiin gochuu dandeenya. Ani amma akkaawuntii Grammarly qaba waan ta'eedhaaf kallattumaan isaanan sign in jedhee seenaa jechuudha. Hin qabdan taanaan as biratti I don't have an account jettanii banachuu dandeessu. Akkaawuntii Grammarly immoo isin hin barbaachisne taanaan kan Googleetiin seenuu dandeessu. Sign in with Google jettanii seenuu dandeessu. Akkaawuntii Grammarly kiyya kanatti banadha imeelii kiyyadha waan ta'eef isumaan seenaa jira. Open Grammarly alertiin kun yookaan dialogue boxin kun wayita dhufutti Open Grammarly kan jedhu kan irratti kilikii goona si'a tokko ammas biraa alertii wayinuu kennaa jira Microsoft Word irratti ni banna. Amma kallattumaan kunoo Grammarly'n keenya milkaa'inaan hojii jalqabeetii jira jechuudha. So bakka dogongorri jiru hundasaa mallattoo sarara diimaa jala sararee jira. Bakka kana irratti kilikii gochuudhaan fix gochuudha. As fakkeenyaaf jalqaba irratti the sign in kan jedhu kana iniin kun dogongora jechaa jira. Si'a tokko irratti kilikii goona. Kunis bira gaafa dhuftanu maaliin akka sirrachuu qabu duukaallee formaatanuuf kenna. Irratti kilikii goona. Torba ture sila irariin kun yookaan dogongorri kun amma 6 ta'eera. Tiyaansuudhaan water kan jedhu kun as bira sirriitti baraa'een jiru. So haala kanaan sirreessinaan jechaa jira. Haala kanaan sirreessa. She are kan jedhu kun aarii ta'uu hin qabu. Chaara Grammarly'n isaa sirrii miti jechaa jira. She is itti deebisinaan jechaa jira. So haala kanaan bakka dogongorri jiru salphaatti fiiksi goone itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yoo ammoo wanti kun nutti toluu dide yoo alii immoo Microsoft Word keenya nu jalaa busy gochuu danda'a. Haala sanaan yoo Microsoft Word busy sin jalaa gochuudhaan sin rakkise control panel keessa galtanii uninstall gochuu dandeessu. Control panel keessa seentanii yoo balleessuu barbaadan yoo ittiin fayyadamne Grammarly for Microsoft Office kan jedhu jira. Kana uninstall gootanii irraa kaasuu dandeessu jechuudha. Ergi faayila kana cuftanii booda jechuudha. So viidiyoon kun gabaabaadhumatti kana fakkaata akka isin fayyadu abdiin qaba. Egaa chaanalii keenya kana subscribe goone taanaan subscribe gochuudhaan maatiinuuf ta'a. Like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Please likein keessan hedduu tokko nu gargaara waan ta'eedhaaf like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Share gochuudhaan illee hiriyoota keessaniin bira ga'a. Viidiyoo itti aanuun haga wal agarutti turtii gaarii.